akka ba'uuf gaafachuu qabna. Karaa seeraatiin karaa heeraatiin dubbachuu qabna malee duu qaba maal qabu qaba nafxanyaa waliin dhaabbanne wanti jechuu hin qabnu jechuudha. Subscribe isaatiif YouTube isaa subscribe irraa kaasaa duula subscribe irraa kaasaa maaltu fideme? Maaltu fide? Subscribe kaasuu fi qananii maaltu walitti fide? Waan walitti hin dhufne walitti fiddan jechuudha. Okay? Takka gizee zeeroo fi takka walitti isinif fakkaatti gis takka jechuudha. Kun bareedaa miti. Amma karaa heeraatiin gaafatamaa jira. Akkasuma immoo yoo ani amma akka kiyyatti jechuudha inni dhaggeeffadhaan akka maakitti tumeetiin jira. Cabseetiin jira jee yoo ka dubbatee haqa himutee bar manguddoonis hiikamuu danda'a. Oromoon gaaddisa qaba, gaaddisa qaba, gaaddisa qaba, odaa qaba, hiika qaba jechuudha Oromoon. Isin galee karaa saniillee hiikamuu danda'a jechuudha. Okay, warri isaa inni haamanu manguddoo walitti qabame karaa okay amaaraatutu nafxanyaatutu murtii kannaafi mucaa kanaaf okay nafxanyaan okay murtii nafxanyaa kannaafi kaduutees teenya kashakkames kayakkames keenya jechuudha. Okay, nuti waliigalaa hin jirru ammas biratti waliigallee silaa waliigallee waan tokko godhuu qabneenaan wal jala galleetiti kara lamaan deemaa jirra jechuudha Oromoo. Tokko nafxanyaa waliin iyya tokko immoo as deebee iyya jechuudha. Nutuu bar kara lama deemaa jirra jechuudha as biratti isin galee miti. Kanaafuu yoo bar akka Oromootti akka seera Oromootti okay akka Oromootti jechuudha. Mucaan kuni tumuu isatti dha'uu isatti reebuu isatti yoo kan dhugaa bade ani reebeen jira tumeetiin jira aaree bika akkana godheetiin jira jee yoo haqa dubbatu ta'e bari karaa gaaddisa Oromootiin deemamuu danda'a jechuudha. Karaa gumaatiin deemamuu danda'a jechuudha. Okay, kuni waan duraan illee Oromoo keessa jirudha. Waan arra dhufeellee miti jechuudha. Kanaafuu duu qabaa cituu qabaa waan jedhamu san irratti osoo of qusattan nafxanyaa waliin osoo dhaabbatuu baattan. Okay, yoo du'eellee yoo citeellee keenyummaan osoo murtii kannee bareedaa natti fakkaata. An akka kiyyatti nutummaan osoo murtii kannee osuma Oromoonummaan dubbate bareedaadha. Jara waliin dubbachuun bareedaa miti. Jarri kaleessarree Haacaaluu ajjeesnee jirra. Jawaartuu nu hafe warra jee waliin gabbaanee akkas godhuu qabna karaa kanaan deemuu qabna akkas godhuu qabna jechuun bareedaa miti. An akka maakiitti jechuudha. Isin galee kun yaada kiyya. Abbaan fedhe yaada kiyya fudhatee iyyuu danda'a. Abbaan fedhe yaada kiyya fudhatee na waliin deemuu danda'a jechuudha. Kun yaada mataa kiyyaati. Oromoo keessatti namni tokko yaada mataa isaa ibsachuu danda'a. An ummata ta'e osoo hin ta'in maakii ta'eeti yaada kiyya ibsataa jira. Akka maakiitti wanti hubachuu qabdan akka maakiittiin ibsachaa jira ammallee. Dhugaan obbaleetii teenya haa ba'u irratti hojjechuu qabna malee subscribe kaasuu fi wanti godhuun maaltu walitti fideedha bara ammas biratti kana bar kana dhibe. Andu'aalem amma sa'a jiru kanatti bar jireenyaan nama du'ee jiru bar lubbuu keessaa jirtu malee mucaan du'ee jira bar aslan maal ajjeestan du'ee jira bar. Badhaasa nama jaalala uummataaf kannamee irraa fudhatame jechuun tokko kana lammaffaa waamee kan mucaan bar hin jiru bar aslan nama jiru usee taa'u bar amma mucaan du'ee bar already damage ta'ee jira bar. Okay, akkas gaarii miti. Amma gizee nafxanyaa waliin Oromoon mana banattee waliin seenanii laayifii seenanii wallee isaa dhaggeeffatu qabnu down yoo jettan nama dhiba jechuudha. Isaan maaliif jibbanni beeytanii? Wallahi osoo qananiif dhaggeeffadha. Jarattiin kuni osoo qananiidhaaf yaadanii ta'e wallahi na gammachiisa. Akkana ka'anii sagalee ta'uun isaa na gammachiisa. Osoo qananiif yaadanii ture. Qananiif yaadne isaan. Kaza ምን ትፈልጋለህ ጂ አመድሮቹ ሸገር ማልማል ጂ ምን ትፈልጋለህ ወሌ ጄሰን ረቲ አከን እንጂ ጃኒ ቀቀረበነኒ ዱለረበነኒ ዋሜ ቀጎደኒ ቱሬቹ አማ ምን ትፈልጋለህ ኪ ፊንፊኔ ሰኒፍ እያጅራ መለይሳን ሚጭዮ ዳፍ እያንጅራን ኦሶ ሚጮ ዳፍ ሰገሌ ዱጉማ ኢሳን ገራ ኢሳን ኛቴ ከከነ ጎደንቴ በሪ ወሊን ዳበና በርሰሙ መከምዩ ኦሮሞ ነመ ዱጋ ዶይሱ ሚቲ ነመ ዱጋ ዱበቱ ደመሌ ኦሮሞ ነመ ዱጋረቲ ዱበቱ ደመሌ ነመ soba fudhatee dhugaa dhoysu miti Oromoon nuti dhuguma feena Oromoon aslan dhuguma jaalanna dhuguma feena garuu isaan min ትፈልጋለህ amma duraa saniin iyyaa jiran malee kaaka amaaraa maal jedhama maqaan isaa ምንድን ነው ስሙ ጀረቲ ፖለቲካ አማሪፋ ከናመኝ maqaan isaanii wallaali amma maqaan raanfadheeni jaratti amma warri irraa dubbataa jiru warra aktivistoota amaaraa guddaa kanaan mana qabatee taa'u jiru warra kaleessa min ትፈልጋለህ jecha jeebsaniif isaan
iyyuu turan sababa harkatanii akka Hacaaluu ajjeesuu barbaadan. Yoo du'ees, yoo tumamees, yoo cabees Oromoo murteeffata malee ollaanis gandiinis nu murteessu waa'ee Oromoo fi waa'ee uummata keenyaa, waa'ee nama keenyaa jechuudha. Yoom nama nu yaadanii beekanii akka nama nu yaadanii ta'an. Keessaa poolitikaan uummanni poolitikeenya Amaaraa walitti qabaman jechuudha. Santu na aarsee seene. Achi seentanii mu warri marrajaa kana waliin haasa'u turre akkas ture. Hai Oromoo ani barna dhibaa bargista akka na dhibaa isin galee maaliif mana poolitikeenya Amaaraa seenanii jechuudha. Ijoolleen teenya seenanii akkas ishii jaan exist jala fudhan bakka ati ama marrajaa kan ta'e sitti nafne mana ormaa seentee marrajaa kan ta'e alqarrabshu. Sinii nafne bakka marrajaa kan ta'e himtanii maal jettanii. Nuti bara akka dubartii tokkotti wanta qananii irratti ta'e nu aarsee nu gaddisiisee boonyeellee waamee qallee ammallee gaafataa jirraa garuu haalli isin itti deemaa jirtan sirriidhaa miti. Jara jibbaa Oromummaa qabuu fi waliin dhaabbattanii falmuun sirriidhaa mitiidha kan inni jechaa jiru. Jarri jibbaa eenyummaa qaba malee miiciyyoof yaadaniitii mitiidha kan inni jechaa jiru guys. Isin galee sani kan inni jechaa jiru. Xarafa qabdanii dubbii duraanuu murtanii fiiguu qabdi beeyta waan ta'eef duraanuu yoo namni haasee jidduu keessaa fuutanii deemta waan ta'eef maakiin ammas akkas jettee Andu'aalamiif dhaabbattee akkas taatee jettanii akka deemtanii waccannin beeka. Dubbii durumaanuu xarafa qabdanii fiidan dubbiin tiyya durumaanuun taatu miidiyaa kanarra yoo haasofne akka waan mootummaa takkatti mootummaan maglacaa kanneen qabatanii fiidan waan ta'eef ankaniin jechaa jiru. Uummata aktiivistoota Amaaraatii waliin dhaabbatu nurra hin jiraatu isaanii waliin iyyuu nurra hin jiraatu. Karaa tasgabbiitiin haa gaafannu manni seeraa mana keetii miti kushinaa keetii miti manni seeraa jechuudha. Okay? Manni seeraa kushinaa kee yookiin mana keetii miti manni seeraa. Dhugaadhaa dhaabbanna tana dhugaaf dhaabbachuu. Jibbaa isaaf qabnaa walleen kuni wallee Oromoof baase mucaan kuni walleen kun wallee sabaaf baasedha. Miti aartiin kuni bare aartii nama dhuunfaati miti maqaan isaa artiist Andu'aalam haa ta'u malee wanti inni wallisuu ture wanti inni jechaa ture ummata guutuu laallataa bara. Isin galee achirraa dheexanii subscribe godhuun cufuun maal barbaachisa wanta inni kaleessa gaariin inni kaleessa hojjete akkasumas taa'uu qabdi bara. Har'a inni hojjete irraa dubbachuu qabna malee gaarii inni hojjete kadur waan inni hojjete hunda waan arra balleesseef qofa gadalii seensuun maaliif barbaachise? Osoo amma Andu'aalam ka'ee du'ee jechuun Oromoon tun gabbaatee akka iyyitu ni beekna bara. Warri har'a iyyitan kun yoo sila nafxanyaan mataa keessa dhoyite snaapperii dhoyite jechuun wayi nutiiti daba dabe oyee micoo of darbite ifii daba dabne ofii dabne ofii balleessine jettanii akka boochan ni beekna bara. Akkas sirrii miti fakkeessuun kun sirriidhaa miti. Kaleessa dhugaa wallaahi waan gaarii hojjetee jira. Andu'aalam baay'ee jaaladhaan akka maakiitti. Dhugaa rabbii baay'ee jaaladha. Okay? Garuu wanta har'a inni godhe kana hedduun irraa rifadhe. Akka nama artiistii tokkotti mucaan kun lafaa kaa'adha. Gana amma guddatee gana amma beekamee amma waa guddaa ta'uu jira. So wanta inni godhe kanarratti akka malee gaddee akka malee aares. Isin galee murtii yoo ka godhe ta'e yoo dhugumaan inni harka keessaa qabaatee takkii maybe inni tumee aara isaatiin of darbitee teessa. Yoo inni ajjeesee jiraates dhugaan miciyyoo rabbi haa baasu. Wallaahi arrallee borullee dhugaa isirra dhaabbachuun barbaadu rabbi haa baasu. Garuu waan inni kaleessa hojjete gaarii inni kaleessa hojjete saba kanaa hojjete waan arra inni balleesseef qofa haquu balleessuu dileet godhuu sun hundi hin barbaachisu. Mucaan amma osoo subscribe kaastanis dhiistanis wanti idaamuuf wanti irraa irratu hin jiru jechuudha. Maybe maal keessa akka jiru hin beeknu nuti amma inni isin galee just damage ta'ee jira jechuudha. Karaa hedduutiin sagalee gaafachuu osoo dandeenyu subscribe sila nama Oromoo waamee godhe irraa subscribe kaastanii ni beektanii? Ko Oromoo ganama galgala Hacaaluun baga du'ee jee Hacaaluun kan moota nama jee'u fooloo gootanii hordofaa jirtanii. Maaliif arra sahaatanii duula banuu barbaadan? Subscribe fi bar kananii subscribe fi maaftu walitti dhufaa dabar. Ekonomii garmoo. Atuu harka keessaa qabdaa naan jaa kottu beeme. Kaayiroo taayitiin Finfinneetti harka keessaa qabamii hobbee.
እኮ የሚገርመው dhugaan akka hin baane godhaa jirta wallahi akka dhugaan hin baane godhaa jirta በጣም እቲ ከራ ለመቶ ቆደኔ ቹ ይደብራል እሺ kanaafuu of qusadha dhugaa isii rabbii haa baasu saanuma jechuu dandeenya waan biraa namni agarreen jiru bikka san hin turre silaa bikka san turre akkas ta'e akkana ta'e jennee dubbachuu dandeenya bikka san hin jiru haraam aleeka wanta agarreetti akka amantii keenyatti illee waan harkin irratti murteessuun stiil nama tokko hatu isaa osoo hin beekin hattuudha namni kun jechuu hin dandeessu jechuudha shakkiin illee haraami jechuudha tumee jiraafillee gaa mana tokko keessa waan galanii jiraniif akka sammuu keenya bal'isnee yoo aanne dubartiin tokko mana dhiira tokko yoo jiraatte dhiirri biraa alaa dhufee dhahuu hin danda'u. Okay? Dhahuu inuma hin danda'u dhiirri biraa dhufee. Istiin dhiirri biraa yoo tumeellee dubartiin dhiirri biraa yoo tumeellee waan footoo kaastee silkii keessa keessuu hin qabdu jechuudha. Dubartiin dhiira jaalatamtuun gaafa tumamtu faadha fuula isii faa footoo faa kaasti. Baqa jechuun mararamtee jechuun fuula kaastii. waa babarreessitee kaayyatti diyaarii faa barreessitee kaayyatti malee nama hin jaalanne takki nama waliin haasooyitee tumamtee hin gootu jechuudha. Tumee jira kun ragaan bahee jira. So tumee jira. Ajjeesuu garuu hin beenu nuti kana rabbiitu beeka jechuudha. Dhugaa isii rabbii haa baasu bakka kanuma kaayachuu dandeenyu malee ajjeese falaxe darbe tiraasiin affane maarree bira jirta obboleettii koo. Okay bira hin jirtu bara. kuni jibbaa jedhama wallahi akka bakka dhugaan isii anama callisee dhugaa isii qofa gaafachuu malee hedduu haasoon fedhu akkas ta'e bira hin jiru maybe amma annam tokkotti aaree of darbuu hin danda'a fakkeenyaaf rabbiin ittiin godhinti fakkeenyaaf amma nam tokkotti aaree akka fakkeenyatti nama tokkotti aaree jiru fedhu haadha koo wallalee haati koo na tumtee haa jennu amma isin galee ummaati jechuun itti ala turee dhufee faana tumte akka ajaa'ibatti yoo na tumtu faa aaree faa dubartiin tiftee miira keessa seenti waa aaree fooqirraa of darbadha. San booda katuma meesantu ajjeese jechuudha. Tumuunis badiidha ajjeesuunis koobatti badiidha. Badii lama katume ajjeese jechuu hin dandeenyu. Lameenuu adda jechuu jechiisaatu adda sanifu rabbi dhugaa isii haa baasu. dhugaan isii baatee montillee hin gammanna wallahi rabbiin arallee borullee dhugaa isii haa baasu bakka kanuma jechuu danda'a malee tirfii yaa iddoo haasa'uun barbaadu wallahi. Na akkasi yuutuuba isaa akkas godhu maal akkas godhu sana akkas godhu maal akkas godhu hin barbaadu. Sababa isaatiin yoo waa taatellee intinni wanti godhe jechuudha miti rabbi haa dhugaa isii haa baasu. Waan hundaaf garuu of qusadha. Diintuu kootu siin. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ماكوش جرتا؟ والله الحمد لله. تاتي مال الراس جرتر. كلمت ومني كيني والقول أجر وكرا لما تلباسي سن مراد بشكري أما برد البيت. يا كان ما تورب والبرجاجي ساجر ملي برخانة وانو مربتي لساني هاك أي شيء خدته في ملي واني جا من جرباي. والله ربي دعائي سياباس. أكيد برتي تكتي والله ربي دعائي سياباس. الناس أجيسي نمني براد أجيسي دعاني سيباتي خوان كان قولي سيرا فاديات. Garuu kana godhee jechuudha ammoo waan agarreef dubbachuu hin dandeenyu. Baay'ee garaa nama nyaatti ni beektaa duuniisi nama hedduutti yaani gaafii ta'ee hafee jira. Rabbi haqee ishee baasu. Kana san ijaanii murteessuun baay'ee ulfaata amma yeroo kanatti. Rabbii beeka wallahi rabbii biraa dhaabbatu dhugaa isii ammallee nuti dhugaa isii hin gaafanna ammallee nuti sagalee hin taanaaf wallahi
Intaaf yoomillee hanga dhugaan isii bahutti dhugaan isii waan bahu fakkaata si galee suuraalee takka gisee baatu waan bahu fakkaata mee ilaalame Itoophiyaa keessatti yaa dhugaa hayni dhiini namaa badeen hafuur nama ba'a guyyaa takka garuu namni tokko silaa osanii murteessuu baatan bareedaanii beekta amma bikka lamatti ol qoodanii kaan isaaf mormaa kaan ishiif mormaa kun gaarii miti gaarii natti hin fakkaatu wallaahi uummanni akkana godhaa jirtan sirrii miti so rabbumatti dhiisaniituma haqa ishii gaafa ba'u laaluudha malee. haadhaaf abbaan isiillee bar haqa gaafataa jiran malee haqa kanaa jaan malee qabatamatti nam tokko bar ajjeesee itti bar mee ragaan fidire ragaa mee sinjaa bar mootummaanis addunyummaan akkas bar garuu callisanii dhuguma gaafachuu rabbiin dhugaa isii haa baasu. Ifumaaf falqee qudhisanii haqa ishiitiif mormu malee uummanni amma baay'een isaa ifi